Akkam jirtu hordoftoota Zaaraa Entertainment nageenya kiyya laggeen gareen kutee bahee qilleensa keessa naannoo bakka jirtanitti sinaa qabu. Nageettaan sun yaa dheenya kana waan haasuuf wanti hojjennu baay'een babbadee jirtee haalli amma jiru baay'ee ulfaata. Viidiyoo gabaabaa daqiiqaa 2-3 hin tarre ergaa tokko isinii dabarsuu barbaada. Ergaan sun maalinni Abiy Ahmed bulgichi jechuudha mootummaa bulguuni har'a kaleessa yaa dhaamti kaleessa ollaa isaa achi bakka itti heerumeessan mana sodaadhaan isaa deemee ture dhimma sanarratti Abiy maaliif deemee akkamitti deemee maaltu isa deemsisee waan jedhu namni hedduun ni beektanii akka beektanis ni beeka irra dabalee namni dhimmi sun isinii hin galle yoo jiraate isin yaadachiisuu fi Abiy tokkoffaa Eertiraa ka deemee fi hayyoota hidheeti waan godhu mari'achuudhaa fi lammaffaa dhimmi cimaan isinii himu ajandaa keenya nu harkaa jijjiiruuf dhaamsi kiyya ajandaa keenya xiyyeeffannoo keenya Abiy irratti Abiyyin irraa ajandaa fidannutti fidanii biqiltuu fadhaabuu OBN irratti biqiltuu asii qabanii deemanii ajandaa keenya nu harkaa jijjiiruuf hanga gaafa Abiy kufee maqaleetti deebutti jechuudha ajandaa keenya nuti isaan irraa hin kaafnu ajandaa san nu harkaa kaasuuf yookiin wanta yeroo ammaa kana jiru dhimma fedhan isaan gadi fidan waan isaanii san irra ejjedha gara dalagaatitti hanga ka du'e gumaa baafannee hayyoota keenya ka hidhame mana hidhaatiin Abiy bar nama Jawaarii mana hidhaa keessa kaa'ee mana hidhaatitti dhiiseeti achi Eertiraa deemu qorqorroo uffatee jechuudha Abiyyin dhageessaame abbaa qorqorroo silaat Facebook keessa oolta waali fi commenti Jawaarii jala bulta commenti dubbisa bulta hunda lagaa heeti Facebook ammoo akka dhageeffattu sirriitti beekaa hundi keessa nu bilisiginnoonni jechuudha Facebook ma dalagaan teessan qalbiin asii cabdee osoo hin haftan Facebook Jawaarii maal osoo jettan soo maal waa'ee dhimma Abiy irratti maal dubbachuu barbaada beektu amma sodaatee qorqorroo uffatee deema qorqorroo miti qorqorroo san konkolaatas gootee ittiin deemtu ni kuftaa Here Oromoonni murteeffatti atis maqaleetti ni deebita biyya abbaa keetiitti jechuudha maqaleef Gondar Goojjam irraa dhufte ajandaa Oromoo jijjiiruuf hayyoota mana hidhaa keessee asiifachi deddeemtee dhiifte teessoo irraan ka'u jette san irraa si kaafnee sitti mul'ifna Oromoo hiite ajjeefte waan feete goote Oromoon lama hafte Oromiyaan ni bilisoomti mootummaa qabna jennee dubbachuun sheemiidha mootummaan hin jiru mootummaan nuuf hin taane rabbi nurraa haa kaasu nutis ofirraa si kaafna rabbi si kaasa olii gadi deemu ammoo si amalaadha akkuma dubartii gandarra zozorii immoo gaafa guyyaan sitti dhufe ni kaata aslaan nuti isaan wajjin miti ka dubbii qabnu Oromoo waliin dubbii qaba malee isaan waliin waan tokko biltsiginnoota warra paartii biltsiginnaa deeggaruu nuti du'aa jiruunis nama walirra hin dhaabbanne akkuma asirratti waadaa isinii galle jechuudha homaa walitti hin qabnu garuu Abiy jechuun yaada Oromoo jijjiiruuf gandarra deemtaa hayyoota mana hidhaa keessa jechuudha eessa deemi bakka feete qorqorroo godhattee deemtu dhiirri akka dhiiraatti bakka dhiiraa oola namaan na eega namarsaa jettee qorqorroo kaawwattee deemtaare dhiirummaan bakka teessoo sanarra teesse bakka dhiirri oolu bolgahii gadi baatee dhaquu bakka namni wanta ta'e akkasitti ooli malee achi teessee nu hojiitti jirra hin jedhani qorqorroo ani barcii baasisee jira biyya waan isin ajaa'ibu dengadu viidiyoo isaa tokko laaleen deena michin Haacaaluu agadu nyaateeti barcii baasee laata jedheeti ergeessa nyaatee intala erganii ajjeesisan sun hiriyaa Abiyyiiti so borcisia lakka sibila kaawwatee of eegaa jira ganaa sibila kaawwachuu miti hanga sibila fuutee harka keetiin of gorraatu si geessina Abiy hanga ati Oromoo dararte tana Oromoon immoo si darartis si kasarraa kafaltis nama yeroo jalqaba maqaa Oromootiin Oromoo salphisiidha ni kuftaa biyya keetitti ni galtaa dhaamsi guddaan ergaan immoo nusi waliin hin qabnu waan biltsiginnaa jedhame waliin nuti yaada hin qabnu ergaan kiyya ijoollee miidiyaa hordoftoota obboleewwan kiyya hundumtu keessanuu jechuudha dhimma Abiy gandarra deddeemuuf tana yaada keenya nu jalaa jijjiiruuf gandarra deema ilma gandaati gandaa olumaa gadi haa deemu isin immoo ejjannoo keessanitti cimaa amma waan nyaachuufi kamanaa bahee osoo hayyoonni mana hidhaa jiran olii gadi taru waan nyaatu dhabeeti yoo tana waa balleessuuf bahe namni badii gahee nama galaafata jedhee Haacaaluun kanaaf
Jawaari dee abbaa fedhe ajjeese kaate funyaan qabeessi kaasa abbaa feetii hiti Oromiyaa akka kaatu sammuu keetitti himi dhimma inni olii gadi deemuuf ajandaa keenya nu jala jijjiiruu akka ta'e beekuudha qabdanii hundi keessanuu ilmaan Oromoodha ajandaa keenya immoo namni nu jala jijjiiru isaas miti Abiyyi qalbii keessan akka waan haaroo isinitti fidan faana ejjannoon keessan Abiyyi irratti Abiyyi irraa yaada keessaniin kaasina jabaadha bakka jirtanii wal jabeessaa taaziyaan teenya iyyiniif wanta tokko jiru gara dalagaatitti deemnee hundi keetu gahee mataa keetii dhimmi Oromummaa waan keetii bahisiniin jedha waan na dhageeffattaniif galatooma sila nageenya hin jiru jajjabaadha xiiqii isinitti taatu bakka jirtanitti wanti uumamuu fi wanti ta'amu xiiqii isinitti taatu isin jechuu barbaada afaan qofa taane akka namni yeroo gaarii qabaadha